Sodoomummaa nama mormaa gocha cigaasisaa biyya keenya keessatti mul'ate kana mormuu qofa osoo hin taane agomni kee dandammate balleessuuf hagam qophooftee isa siifanniisa. Tarii gochi kun dhugaa dubbachuuf namoota hedduutti akka feetee ta'uu mala, garuu wantichi qassi baqas inqulaal ba'igira akkuma jedhamee mammaakamee suuta nu lixee jira. Garuu gochi kun dursaa fedha namootaa barbaada. Fedhii keenyaan cimsinee balaaleffachuu yoo ta'e sirna cigaasisaa kana balleessaa deemna. Garuu nuti callisnee akka maal na dhibdeetti yoo laallee booda isaa to'achuuf humna keenya ol ta'uu danda'a. Chaanaaliin kun dhugaatti jireenya hafuuraa keessan onachiisa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like comment siniin jecha haga dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Gochi sodoomummaa jedhamu kutaa macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 19 keessatti sirriitti ibsamee jira. Ji'oota darban keessa Itoophiyaan gocha Waaqayyoon cigaasisee keessummeessite. Innis sochii gaa'ela saala wal fakkaataa yookaan homosekshuwaalitii jedhamudha. Qaamoleen mootummaa tokko gocha kana yoo balaaleffatanis haga ammaatti ministeerri muummee biyyattii waan jedhan hin qabani. Maaliif akka cal jedhanis isaanumaaf dhiisna. Akkuma beekamu gaa'elli saala wal fakkaataa biyyoota sodaa Waaqayyo jalaa ba'an biyyoota alaa keessatti baratamaadha. Garuu biyya keenyatti ifaan ifatti mul'atee hin beeku. Garuu baay'een isaa dhoksaatti jiraachuu mala. Amma garuu biyya keenya Itoophiyaatti gaa'elli saala wal fakkaataa ifaan ifatti akka raawwatamu beeksifameera. Handhuura biyya keenya Finfinneetti hoteelli qoodiinsa saalaa balaaleffatu banamaa akka jiru dubbatameera. Kana booda Itoophiyaa keessatti dhiira dhalaa jechuun hafuuf deemaa jedhanii. Hoteelichi kan banamu gamoo baankii daldala Itoophiyaa haaraa Hyatt Regency keessatti guddifachaan fudhatame harka warra adii keessatti kan guddate maqaa Sheef Maark Hansiinidha. Hoteelichi banamu fuuldura yeroo ammaa hojjetoota isaaf leenjii kennaa jira. Leenjii kanarratti hojjetoonni hoteelichaa maamila gara hoteelichaa dhaqan saala isaaniin isa yookaan ishee yookaan dhalaa yookaan dhiira jedhanii akka hin waamne leenjifamaa jiru. Leenjitoonni tokko leenjii kanarratti namoonni gara keenya dhufan yaada kana hin fudhatan jechuun mormaa jiru. Akka leenjii kanarraa dhaga'amaa jirutti namni gara hoteela kanaa dhaqu saala uumamaa isaa dhiisee kan barbaade filateetti waamamuu akka danda'udha. Kun ammoo jala bultii guutuu biyyattii seera dhablummaa kanaan faaluuti. Gaaffiin jiru garuu maamilli gara hoteela kanaa dhaqu eenyu? Akkasuma hoteela kana VIP kan ta'an saala barbaadaniin kan of waaman kunneen eenyu isaan kan jedhu irratti xiyyeeffachuu feesisa. Yaaliin seera dhablummaa akka kanaa biyyattii keessatti babal'isu yeroo garagaraatti deebi'ee lafa qabachaa jira. Kana dura maqaa tuuristiitiin yaaliin godhame milkoofne, amma garuu ifa baasanii as ba'anii jiru. Dhaabbileen gurguddoo biyya keenya qabdu gocha kana jajjabeessanis garuu haga ammaatti mootummaan ibsan laanne. Garuu poolisiin magaalaa Finfinnee gocha kana cimsee akka balaaleffatu ibsa baaseera. Ganamatti Waaqayyo yeroo uumama uume mukeen caakkaa irraa eegalee hanga bineensa daggalaa akkasuma hamma ilmoo namaa harka isaan tolcheechi dhiiraaf dhalaa godhee uume. Wangeela Maarqos boqonnaa 10:6 jalqaba uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartii sin uume. Seera uumamaa boqonnaa 5:2 yeroo isaan uumes nama jedhee isaan moggaase. Inni dhiiraaf dubartii isaan uume isaan eebbise. Inni seera malee jiraatu bineensicha ammoo sammuu dhaloota kanaatti dhimma ba'uun seera ganamaan mormaa jira. Hoteela garaagarummaa qofa osoo hin taane hoteelonni beekamoon magaalaa Finfinnee keessatti argaman qarshii guddaa argachuuf jecha gocha Waaqayyoon garaa gubuu kana keessummeessuuf akka jiranidha. Kaayyoon warra sodoomotaa kun dhiiraaf dhalaadhaan isa yookaan ishee jechuun akka hafu mirkaneessuudha. Kana jechuun dhiirri dhiira akka isaatii waliin dhalaan dhalaa akka isheetii waliin akka jiraatan ayyama kennuudha. Gochi kun ammoo Sodoomiif Gomoraadhaaf bu'aa buuse osoo hin taane daaraa isaan godhe. Kanaaf nutis afaan Kiristoos taane gocha Waaqayyoon cigaasise kana cimsinee ni balaaleffanna. Mormuu qofa osoo hin taane aga dandeenye balleessuu qabna dhaamsa keenya.
Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 4 hanga 11 utuu isaan gad hin ciiciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoonni jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu nafiin dhufanii manicha hin marsan. Jarris Looxiin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerree akka isaan gadhiisnutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii itti wacan. Yommus Loox gara jaraatti gad ba'ee balbala of duubaan hin cufe. Jaraanis hadaraa yaa obboloota koo waan jallaa akkasiin hojjetinaa. Kunoo ani durba lama warra kanaan dura dhiirri bira hin gahin qaba. Isaan gad isiniif nan baasa waan gaarii ta'e isinitti mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dheessaniif waan tokkollee isaan hin godhinaa jedhe. Jarris garuu asii badi jedhaniin. Itti dabalanis namichi tokkichi galaatee as dhufe kun dubbii keenya keessa dhixee seera nuuf baasaaree amma immoo isaan sana caalaa siirratti hamaa hin hojjenna jedhaniin. Yommus Looxiin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gadi baasanii Looxiin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha cufan. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadha hamma isa guddaatti dha'ichaan jaamaa isaan godhan. Jarris balbalicha barbaachaan of hin dadhabsiisanii. Kanaaf obboloota koo sodoomummaa balleessuuf tokkummaan akaanuun dirqama keenya. Kana gochuu keetiin kaayyoo isa qofaa isaa fannoo rasiif oole Kiristoosiin garaa ciibsuudha. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaaliin keenya yeroo maraa soora hafuuraa keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Isinis sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame jireenya hafuuraa keessan gabbisuuf onnachiisu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo nuti yeroo hunda poosti goonu argachuuf ammoo mallattoo bilbilaa tuquun nu hordofaan affeerraa keenya. Aga qophiilee keenya kan biroo walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa karaa chaanaalii keenya gaaffilee namoonni waa'ee Yesuus irratti kaasaniif deebii isaanii qabannee isiniif dhiyaachuuf qophii xumurree jirra. Maarree egaa isinis gaaffilee kanaaf afaan guuttanii akka deebistaniif deebii isaa qabannee yeroo dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Isinis chaanaalii keenya subscribe gochuun mallattoo bilbilaa yoo tuqxan viidiyoo kana ni argattu. Haga walitti deebinutti torbee gaarii qabaadhaa. Nagaa Waaqayyootti turaa.